Abon wala waliga qawman borataga biyotenya barnuma falmataga ya gurba ilmoromo ya mani sinkalini gobana ilmoromo wa mani sinkalini dubbi murtoite odale jalatti dubbi murtoite odale jalatti oromiya male numbasu walitti oromiya male numbasu walitti hayebo haye geise lola oromo tuta kanisa bilisumma magarsiisa jiberoro ayaho me shirshir goda jumma mubarak arguyan jummata sa'an sa'a jummati daqiiqati qotaka waafafacafneti deemna me wali daddabarsa wali qoqoda video khana arrantana wala marrahi haji xinxalan dubbanne deemna kadronni keenyas hirriba dhiisanii ofirratti albahaa jiranii garu dubbii torban kana keessa haasawame dubbii ijo lamarraan dubbachuu fedha dubbii sanii isini tuqu fedha dhiifama sirba qabsollee sila isiniif itti bana biraan qabu anyway kanaafin yaabo loli duri lolta jeenuhon yaabo loli duri lolta oromo tuta kanisa bilisumma magarsiisa jiberoro hayyaho damballo wabotenya dina isin lole wabarri tole ole wadondi tole ayyaho damballo sirba kana durgaafa jolle dhageeffachu turre naftanya gara ita arralle haduma hita olu talte gadu taltus tandur sinde bitu oromo jalabolta jalattu jibbitu oromiyaa biyya teenya durattu barreeffamtee jirti seenaa irrattu kutaan kudha tokko xiqqollee irrattu lubbuun jijjiirannaa diinaan deeggaramtu naftanyaa gara iita arrallee haduma hiita oluu taaltee gaduu taaltus tan dursiin deebitu oromo jalabolta jalattu jibbitu jenne gaafa xiqqaasan beeytani anyway gama ajandaa keenya deemna hanganumaa haga namni saseenuti nama 500 dabartani that's more than enough thank you so much dhihada dhadhaan yookaan aanan diroon akka gaarii raafamaa jirti raafamuu isii wanni beeynuun namoonni akka gurbaa booyyee tanakaa jennuun san ha mataa fi waan hundi waliin lumuuxii karabbii rifeensattiin uumin iyyansa saafaa dhagaa jirra akka taayyee dongoraa tokkos hirriiba dhabee 2am hirriibaa ka'ee warreen gaafa rakkoo warra gaafa namni dhabame ni jirra nuun jettan jaa haasoo paarlaamaa kalee tokko laalee akka taayyee dongoraa tokko fan anyway babal'ina irraa dubbannaa arraan tana haasawa Dr. Milkeessaa Miidhagaa Dheengadda ab enyo wario jinyu guyo wario jugode isarra hille wajennu qabna hasawa qondaalonni waraana bilisummaa oromoo jaalmarroo fi ittaanaa isaa gammachuu abbooyyee hasawa isaan godhan sanirraa hille waan fudhannee jirra jechu maaliif dubbiin lamaan tun dubbii ijoodha dubbiin lamaan tun jara kaadroota kanallee hirriba dhorkaa jirti nuti amma kaayyoon keenya kaadroota arrabsoo son taane waan isaan irraa booyan tana maaliif irraa booyani waan jettu san irraa xinxallaa jechuudha irraa dubbannaa jechuudha kanaafuu mee walii qoqqoodaa sheer walii godhaati akkasitti irraa dubbannaa jechuudha ta duraan dura Dr. Milkeessaa Miidhagaa dhaaba ODP keessa ture sandurallee gurbaan kuni osoo ODPtti hin dabalamin gaafa OPDO san gaafa wayyaanee san waa'ee dachii Finfinnee tana qorannoo gaggeessee miidiyaa irratti yeroo oowwitu sanuu nama sirriitti waan rakkoo lafaa tana dubbachaa ture jechuudha
ergasanii gaafa jijjiiramni dhufe jee namni hundi farshaanee namni hundi gammadee akkuma nama kamuu akkuma addunyaa tana hundatti attaallalamee gurbaan kunis dhaaba ODP joosan seeneen ture ergan achi seene boodammoo dhaabni ODP joo kun kararraa dhufen beeynu dhaaba bilxiginnaa ajaan tokko nutti as bahee jaan dhaaba shayxaanaa tokko jechuudha. So amma isa kana waa lama waa sadii irraa qabanna jira keenya amma nuti namnummaan kamuu as bahee kadhagaa bilxiginnaatti haru abbaan fedhe yeroo tanatti nuti hisaaba herreega booda walit dachaan waa'ee herreega eenyu waa godhe eenyu waa balleesse sun erga abiyyifaan taayyee dongoraafaan lafa qabatan akka tanakaa kunfaan lafa qabatanii angoorra ari'aman booda san hisaaba yookaan herreega wal herreeynaa jechuu amma immoo nuti amma herreega namaa herreegutti hin jiru amma abbaan fedhe ka diina keessaa bahee diina kana dhagaa haruu tarsiimoof nu gargaara siyaasaaf nu gargaara waa hedduuf bu'aa nu qaba yeroo tanatti maaliif dadhabina mootummaa kana iccitii mootummaa kana namni keessaa bahee dhufee sitti hime ahla wasaalan jettee harqabdee irraa fudhatte jechuudha. Kana jechuun maal jechuun isin opinion yoo abbaan duulaa dhufellee dhiifama no nuti dhiifama namaa gochuu hin dandeenyu. Nuti warra dhiifama namaa godhuu miti. Dhiifama ka godhu warra maatiin isaanii irraa waate. Garuu akka nama tokkotti particularly waa'ee Dr. Milkeessaa kana irraa dubbachuu barbaadna maaliif gurbaan kun nama waggaa 27 akka abiyyifatti isaan keessatti ilkeen luqqaafanne akka lammaa magarsaafatti isaan keessatti hin guddanne akka taayyeen amma fakkeenyaaf ture erga basaasa wayyaanee ture mana hidhaa guyyaa an nama isaa wajji hidhame kanatti himee jira afaan isaatiin taayyeen gaafa mana hidhaa seene guyyaa bahee nutti galgala galaa gizee garii nu biraa badee deebi'aa jaan maaliif yeroo sanuu inni wayyaaneedhaaf basaasaa ture jara kana ogaa laaltan Dr. Milkeessaa miidhagaa isaanii wal bira ogaa qabu tokkoo miti dhugaadha hundi keenya yeroo sanii farshaannee bilisoomne jenne iyyaat turre qaama san keessaa tokkoo akkuma nama kamuu akkuma nama qeeqee jira is fine garuu akka abbaa duulaafaa akka haayiluu gonfaafaa akka lammaafatti akka addisu araggaa amma gaafa mallasduu bara 2012 waggaa saylan akka irraa nama naxalaa uffatee siksik je'ee duuda qabatee wayne jechaa ture addisu araggaa qixaa'u akkasumatti abbaa duulaa girmaa birruu OPDO'n jajjaboon warri achi keessa daadee buqqifate kun warra ganamaan OPDO hojii nyaatanii OPDO'dhaaf sagalee taa turan OPDO hojii lafa gurgurataa turan jara san keessa inni kadabalame erga dhaabni OPDO jau ODP ta'ee booda jechuudha. Gaafa sanillee mormaa ture. Amma as bahee gurbaan kun dhugaa qaba. Yes, dhugaa qaba. Dhugaa inni qabu isin himna dhageeffadha. Nuti angawaa meeqa agarre? Biyya alaa bahee caljee afaan isaa zip godhatee ta'u. Arraan tana Dr. Milkeessaa miidhagaa osoo barbaade erga yuunivarsiitiin hujii kanniteef erga ilmaanii fi maatii baafate dhageeffadhu tana mataa qullaa yaa mataa dubbaa gurbaa mataa dubbaa sayyaama mataa baaziliin dibatee dhufu mataa lumuuxii dobbaa sangaa dobbaa sirra wayyaati booyyeedha. Dr. Milkeessaan akkamitti nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jireette hin qaanfattu gisee jettu ati hin qaanfattu akkamitti an nama akka Dr. Hangaasaa hin jettaati. Hay ilmi namaa akkamitti osoo high schoolan fixin ani akka Dr. Hangaasaa kun osoo jiru ati Dr. Milkeessaan akkami baatee OMN irra baataa akkami sii Jawaari irra ragaa bahee sii fi guyyoodha karga min aynat asqayyaami sooyeno bannaataa maali namni doobaan namni waan fedhetti qicatee lafa lafsiisu kolkole xaasa akkanuma lafa laftaa waan namni si qicate amma dhugumaan Dr. Milkeessaa fi guyyoon Jawaari irra ragaa baani viidiyoo as kan nutti mee ati yoo dhugaa qabaate viidiyoo nutti as kan dhiyaatan kaa doobaa yaa bada booyye mee as kan yoo qabaate hin qabdu kijib sanuun qaanfattu keessa kuttee nama akka Dr. Hangaasaa kanaa jira ati hin qaanfattu mee ati nama doktora baratee nama PhD federalizimiidhaan PhD doktoreetii isaa fudhate nama akka hiyyaa Dr. Hangaasaa jira akkamiif hin jetta dhugaasee taaggisee namni doktor achi siin jiru doktorummaa nama sii kannan beeynu Facebook irratti sii kannani hedduu sitti saalfanne sitti qaanfanne gawaan hin dhalatin
دلتو سنجودتين هابدو جوان هابدو أو كاجن خاكي خيتي خنا بانلان يا بد هرسم دوابتي مال مربي سيقول سو خنافو إسن reacting أتي دفتي قوتسن is good مالف تايباتو ستكيج إيه أكاتي react قوتو سيقول إنجاتو that's good تايبات سيرجي سوني أكسني لا مالف كل هذا تناخذا ومان بيتو جوادا فرش كذا تيسيتي ما نفين أنا وقادم تبادي قاردين دم صداتا خلك ياخذون صدان ما بادي قاردي جهان ورانا جهان إيه قمت دم تدوبا يو صدان يو دوان صدان ميجا بيك يرجع ما بيتلو قبيه هم بيتلو ثانا دوران سير على فلبني دبني سير إفنا باجرا كوتشوما أكف فرشكا أكف بويه فرشكا نياتشو ماله مال بيتات منو تيم دكتور ملكي سامبر erga achi be yo duga oromo ni be na bar wan amma ni jota na gutu ben garu confirm nu god nu mirkanes sadak nu god echu dubbi tala lafa gannu buselan thank you so much Dr. Milkesa si wajji jirra si wajji dabbanna baga duga oromo asbate lafa nu khais wan nuti gunguma turre baguma angawa olana ministera lafa khature hoggana gudda khature asbate duga jirtu wan achi khayse jiru sila khakka tanaka khunin dagahu oromon qalbi qabdumo arrantan haasaw khana dhageyse jala dhabbati jechu engaddas ODP turte arrantan gaafa bilsigna jala didde duga oromo gaafa alabatu dufte meeqa biya ala khana dufe jaartiti yana rawni gore matiti yana rawni gore je taa'e amata meeqa challisee taa'un jiru ala khana dufe meeqa jir ati sanu odon sodatin basu khaytif thank you so much sinjachu barbana jechu Dr. Milkesa midaga thank you ammalle itfufi si wajji jirra nulle si wajjin ittijirra duga oromo jirtu galgala gana ba si wajji jirra khanafu warren akatana kha warren react dafani godan dafani warren ogguma san asbahani farsho fi jima fi shisha qufe asbahe nurati haqqis asbahe khakka doctor tanaka jirin jettu khakka doctor hangasa kana fajira namni addunya tanara doctor ifinin jo ya jara kenya salpanne bar qanfanne bar gawa qofatu doctor ifinja melala doctoroni duga an doctor abalu ifinin jo wari doctorati duga qab melala warra an doctor abalu ifinjo kalala ummata qulla tanaka hori lon wanta kambayne qof dugani sininja warra yo google khaysa daytan doctorumma nisani google scholarin doctorumma isani sihimu atis yo search gote argattu jarrisun mo an doctor ifininja melala interview ma doctor adi khana hun dalala me doctorota oromo khaduga amma doctor of sanis ni jira doctor awalis ni jira henok fanis ni jiran amma fakenya oso haso jirani an doctor abalu ifininja is shaming jamuga qanyida njam badaw qafatu an doctor abalu ifinja ka doctor man kam oso qabate ati yo doctor an doctor abalu yo ifinjette you are not doctor ana bret dugan siman ha khanaf Dr. Milkesa midaga kha inni doctorate isa fudate university ra PhD isa khadalake federalism ni jalatu jibitu rabbi khanif dandeyti khanif mormature baga morme ara dugate sanisin jala pappaqese lafa nuna qechu sinigala annamu motoko narge an doctor abalu من أين جمانو بناتاج إيش an doctor abalu an doctor injam dalagan ta hasi farsi dalagan ta hasi dubbatu an hasi injo namni bira hasi injo ati doctor akana hasi injo sanu yo confirm gonega nuti way OBN nuti way TV shumburati bo TV bokolloti nuti khaki jiban nama aka badaw aka khabuta khana fana ma asyame hayu du feje abaga da video gudda cina khaye ummata gurgudda jiddu khasirata ay way qama sala haso hayu du feje TV akana khana farati ki isin doctor wal goda wal ya male يكنا بدكتور TV فالمتا يبرورتو أتي دكتور إنجام ما لا يا أو إمني ديسي يا بدو يا جوا ما اللي بونا مني كنا اتصال فني اتكام فني أمتكن فرشكا ورا بوي أك بوي قف أنا جيزي لالو بوي ما نفكرتها مجاز والله ما اللي بجنن بوين ني أجوفتي ني تروفتي قرب الأتي ني نياتي قلقلا قنا ما نياتي يو برد أيتني أجوفتي وان حق دي بيتينيات خنا امني بلصقنا كادرين بلصقنا تو غداني سي بويه وان حق دي بيستينيات تيجو سينيغلا
خناف أرانتنا دكتور ملكيسان هاسو إساقي إسا وني نتفور أنو وني كابتين إجون غرغدون أورمون فيدراليزمي متي فولين فيدراليزمي صوباتو هنجرون ونجد وغابانا يچو إنو ما فيدراليزمي كجيباتا غافا وياني سنرويا فيدراليزمي كجيباتا وياني سنروي أرى وني فيدراليزمي جاني جرو بدأنا وني جاني جرتو سينجي مال فيتاكا أنا في شفيرا مسفا أسير هنگل لاغا خيني بقا قد سني ما تور بارتين بدأنا جامتو هنجرتو بلسجنا دا سنترال الرا هيرما أنغون أشيغ لوفا أجاينا أشيغ لوفا بلسجنا أوروميا خوني خيتو مت سوبر هنجرو بارتي بدأنا وني جان سيرة ساني رس هنجرو سيرة إثيوبيا خيساس هنجرو يچو تناس إسني تيمي جرو قربان إسان خيسا لوفا خناف نموت أكنا خنا وقادوفن thank you so much jenne harka banne qeeballa waa'ee herrega waan balleessanii fi balleessan namni akkana yoo as dhufe gaafa namni si komatu as baatee oowwitutti osoo balbaltii hiqirtaa yookaan balbaltii toobaan cufamne as dhuftee gaafa dhiifama ummata gaafatte yes thank you hot atummaan iccitii qabaattee mootummaa kana daaraa dhukeetti qabnan kamoon janna jechuudha maaliif tarsiimoodha qabsoodha jechuudha kanaaf oduu jajjabdu iccitii gurguddoo waa'ee abiyyi ummata oromoo kan akka cabsuu barbaadu gurbaan lafa kaayinu himee jira afaan isaatiin naan jecha afaan isaatiin oromoo yoon an deeggare ni cabaa maal jechu yoon ani abiyyin deeggarre maaliif oromoon caba why tell me abiyoot kaasaahun sababnummaan nuti yoo si deeggaruu baanne oromoon itti cabxuuf maali nuti himme ati quraanaan nu heessabe moo matsaaf guddisiin nu ajaje moo ati prescription doctora nu khabaje mo nu khatabe mo mal wannumman oromon wo sin de gareti cabnuf mal nutimme injiru khanafu dhugaa jirtu oromo warri fayyaleeyyin akkanumatti ija guduunfattee takka abaluuhiyaatu biltsiginnaadha yookaan maarreen akkana yookaan akkasii jettanii warri fayyaalummaadhaan biltsiginnaa jala teessan wake up hirriba haa mataa keessan bana laala namni rakkoon jireenya isaan bira galchitee jireenya fi jijjiirachuuf garaadhaaf gale kun garaan abbuma dhufee harkatuma jechuudha akka EBC yookaan BBC buufaa TV Itoophiyaa kan dheengadda wayyaanee faarsa ara biltsiginnaa faarsa sinigale so kana jechuudha thank you so much Dr. Milkeessa Miidhagaa dhuguman isinin ja'a we sitti boonnee jira jabaadhu qabsoote itti jabaadhu biyya alaatiin jira jettee you have a freedom dhugaa oromoo jirtu baasi خاله خنا تاي دوغا دوبچو داتو ميقا جيرا جبات سينجناچو سو خنا تبيرا واي هوغنتوني هاسو دنگد غدن راديو اراتا بيوليسا خجو تكورتي جالمرو في اتانا نساء غمچو ابويه هاسو غدن هاسو بريدا هاسو ججبي فمو ابو يچو that's what we need hedduu isinirraa gammachuun qaba ana akka nama tokkotti namaaf hin dubbadhu ani gaafan asirra bahee dubbadhu itti yaadee ol garagalchee gaggaragalchee ifitti haasayeetiin dhufee isinitti haasawaa jechuudha maaliif gaazexenyittiin waan hedduu gaafatte fakkeenyaaf waa'ee gaafii jaalmarroon gaafatame keessaa waa'ee waraanaa walitti dhufuu sanirraa isinilleen dhageessanii jirtan san keessaa ammoo waa'ee hoggansaa sanirraa hin xiqqoo jechuu barbaada hoggansi warra biyya yoo dirree qofarraa hakannamu taate warri biyya alaa kun warri waggaa dheeraadhaaf hoggansa kana gargaaraa ture yookaan dhaaba kana gargaaraa ture sodaa qabanii nuti dhaaba kana keessaa dhiibamaa jirra ka jedhu gaafii bareedaa deebisaa kan jechu marroon ana akka nama tokkotti aangoon fedhu dhugaan isin himan ani akkanumattiin osoon saba kana sagalee too gaafa sabni kun bilisoome yoon barbaade gama sanuu garagalee fincaa hiyyan fincaanuun achi garagalee tuun fincaanu yoon dhugaan isin himan aangoon fedhan kanaafin karabaata uffadhee laayiviin seenne kanaafin suufa uffadhee karabaatan seenne keessattuu anaaf isaa godhaaf dubbachaan jirru rakkina maallaqaan qabnu nuti saba keenya ni gargaara waraana keenyas ni gargaara kasani achi immoo angoo kajeellaa yookaan angoo barbaadaaf haasawa singoonu haa inilleen haasawu jechuun angama akka nama tokkotti hin barbaadu angoo barbaadaaf takka haasa'een beeku fuulduraaf illee haasawuun ta'u odoon sida angoo barbaade akka tana kattiin galgalaa ganama karabaataan ifuudhee akkan if godhee akkan asirra taa'ee afaan keenya waladda sammuun teenya waladda akkitti goon waladda jaasila asirra taa'ee no I'm not that saniifi miti kan haasawa jiru
waan Oromoof tola gizeen arke hunda akkumaan asirra taa'ee Jawaaris qeequu ture mana isaa dhaqeetii sooman hojii fure. Jaalmarroos qeeqaan ture numan qeeqaa ammallee gaafa inni toltuu dalage ni hin gargaaraa jechuudha. Abiyyi faa deeggaraa ture arrammoo qeequ jira. Maaliif kaayyoon keenya nuti hangoo miti jechuudha. Nuti angoo fi miti wanni asirra teenyee lafan lafnuuf wanni asirra teenyee ijjinuuf angoo miti. Dhugaan saba keenyaa haa karaa qabattu. Dhugaan saba keenyaa haa bakka qabattu jechaaf asirraa iyyaa oolla malee there is nothing interesting qabnu achirra. Alhamdulillah jireenya amma jirru kana keessatti mindaa Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa Taayee Dongoraa hunda isaanii wali qabdan mindaa jara kanaa yoo wali hisaabdan yoo sanii ol arganne mana isanii gadi hin argannu jechuudha. Taak lammaffaa gaafa kaafaa on gargaarsa feetu gaafa abaa on gargaarsa feetu gaafa OMN gargaarsa fedhus nuti warra fuuldura deemee gargaaru malee warra astaa'ee maqaa dhaabaatiin maqaa goofandimiitiin saba keenyarraa takkaa sumuunii takka rabbi nutti hin beeku peenii takka. Alhamdulillah gargaarreeti saba keenyaaf bu'aa buusaa jira. Sagaleenis maallaqaanis jechuudha. Angoo fi deemaan jiru jechuudha. Kanaaf waan toltuu agarre keessatti wajji dhaabbadhaa wajji hiriiraa isiniin jennaa jechuudha. Kanaaf arraan tana haasawa sanittiin isinii deebaa jechuudha. Haasawa gaazexeenyiitiin gaafatte fakkeenyaaf warreen nuti dhaaba kana yeroo dheertuudhaaf deeggaraa turre ni dhiibamnaa yoo wanni hundi hoggansi hundi dirreerraa kan namuu jennaan gurbaan nama bilchaataadha akka nuti yaadne ol yaadaa jechuudha. Marroon wanni inni jeen namni nu hogganuu barbaadu dhufe haa nu hogganuu jeenas dhufe. Wan namni nu hogganuu barbaadu dhufe haa nu hogganuu. Immoo jeen yeroo hunda yeroo qabsoon goolabamuu haate warri ilmaan abbaa lafaa warreen qabsootana gufuu itti ta'u dhiiga ilmaan hiyyeessaa itti naaje amma booda itti hayyamnu karaa sun cufamee jiraa jechuudha. San jechuun maal jechuun amma booda hogganaa nana amma booda nuti hoggana dhugaadha hoggansi dirreerraa kanam nuti illeen dhugaadha wannummaan jechaa turreehu biyya ollaa teessanii hogganina Ameerikaa teessanii hogganina Suudaan yookaan Keeniyaa teessanii hogganina dirree qabsoo akkuma Geetaachoo Raddaatiif Dabratsiyoonitti dirree qabsoo keessa taa'ati hoggana jechaa turre jaalmarroon kana nu mirkaneesse jabaadhu viivaa jennaan jechuudha. Sinigala kanaaf jaalmarroon deebisaan inni kanne deebisaa sirriiti. Kanaaf namni nu gargaaruu feetan kallattiin nu gargaara waa'ee gargaarsallee maqaa keenyaan nama hedduu banatee jira sanillee gaafa nuti nama isinii akeekne gara saniin nu gargaartan jaan. Thank you so much. We are ready to help. We are ready to help you guys. Gaafii biraa gaafii ijoo ammallee isin gaafatte waa'ee hijaarra. Waraanni kun hijaa walirra bahaa. Dubbiin sun ana keessas ni jirti namoota hedduu shakkii qaba dubbii tana. Namni waraanaan deemu gaafa waraana qabate namoota hijaarraa qabu waan akkasii. Nuti yoo hijaa namarraa baanu taate maal gochuuf qabsooyinaa maal gochuuf duunaa nuti hijaa walirraa bahuu hin feenu. Nuti namni akka yoo sangoone diinni keenya ni fedha akka nuti wal fixnu fedha akka nuti hijaa walirra baanee wal gannee fuulduraaf daran wal fixnu fedha kanammoo hin goonuu je nuti hijaa walirraa bahu kunis bilchina. Gurbaan kun gaafa Jawaarfaan Hacaaluun du'e Jawaarfaan hidhaatan sagaleetiif jechuudha. Kunis bilchina guddina. Kana jaarraan abbaa gadaa kan yeroo tana rabbiin nu kanne kana abbootiin maqaa jaarraa abbaa gadaatiin naggadatu hallayyaan maqaa abbaa jaarraa gadaatiin naggadatu ka Abiyyiin jaarraa abbaa gadaati jedhu Fiqaaduu Tasammaa ka qurxummii qabuudhaaf Oshina yookaan haroo goggoysina je'en nama jaarraa abbaa gadaa nuun joo dhufe yaa jara keenya ummata furushkaa booyyee ala kanaa galte warra jireenyi fuul istaampiin garaa guutuu dadhabde asii galeeti jaarraan abbaa gadaa Abiyyi jabeessaa jaarraan abbaa gadaa Fiqaaduu Tasammaa barnamaa Oromoo lafarraa fixna nuun jeedheen gadda ummata akkanaa kanaatu alaa galee nuun jaarraan abbaa gadaa jaalmarroodha. He's a real one, but that's it. Shanen bagumanu keessa baate woboon amma dhugumaan haaroo dhalatti woboo dhugaa amma arganne nuti bakka woboo ganamaa san amma arganne ta namni akka fedhe goggodhuu hin dandeenye namni gandummaadhaan oofuu hin dandeenye woboo dhugaa amma arganne nuti
waboo sirrii amma arganne jechu maaliif jennaan arraantana jarri kun fakkeenyaaf achi ta'anii Najaat Hamzaa piik godhatan she is a right candidate sila namoota amata 20 asirra taa'ee nama arrabsaa ture akka namni abaa'oo tanatti hin dhihaan namni godhaa ture akka namni abaa'ootti gamas achiin deemne warri fuula tahee waboo kanaaf dubbachaa ture sila akka isaan sila dubbii himaa ta'an feetanii no nama sirriiti filatan jechuu Najaat Hamzaa barnootatti qabdi sabboonummaa qabdi onnee qabdi she is the right candidate haasa'u beeyti bilchina qabdi jechuu nama barate likkitti fuudhanii dubbii himaa idila addunyaa godhatan jarri kun I like that that's a good pick that's the right decision jechuu isin himen jiran angoof deemaan jiru jaalala keessan irraa dantaan qabu fuula argachuun feenu nuti osoo fuula argachuu feene sila qaata Facebook kana dhiifnee ganama an galle osoo faayidaa barbaanne qaata ganama an galle asirraa no faayidaaf deemaan jiru nuti dhugaa jirtu isin himaa jira kanaaf waraanni kun arraantana rabbiin shanees nurra alaa galche shanee dhugaa baanan san alaa galtee jirti shanee warra hiltan keessatti shuroo salfii seenee shuroo farramee nyaatu shanee miti warri amma ala jiru waraana bilisummaa Oromoo ka dhugaa sani nuti shaneen taayyeen galgalaa ganama shaneen hunja'u ta isaan marroo cina jaarratanii oofatanii gaafa nama Amaara ajjeesu fedhan itti jeesan sani shaneen sun dhumte amman jirtu shaneen warra ala kanaa gale akka Leencoo Baatii akka Amiin Jundii warra ala kana amata meeqa Oromoo gandaa fi kutaa waliin dhawaa bahee amma kolkolee darsa waliin dha'ee galee arraantana garaa ifiitii bitamaa jiru shaneen jala kana nuti ni beekna ni haagahu shaneen dhugaa sun nurraa galtee jirti amma ka alatti hafe waraana bilisummaa Oromoo teechuu yaa kanaaf jabaadha waraanni bilisummaa Oromooti warri biyya alaa jirru waan isaan kallattii isaan nu haayan hunda wajji hiriiree wajji dhaabban gargaarsa isaan fedhan diinagdeedhaan wajji dhaabban an diinagdeedhaan wajjiniin dhaabbadha sagalee tiyyaniin taaf jechuu gama kiyyaan isinilleen akkas gootaniin fedha warri biyya keessaa immoo xiqqaa guddaan waraana kana dahoo taaf bakka isaan dhufanitti amma dheengadda nageelle arrammoo Harargee lixaa keessaan waraanni magaalaa Asabootiin bahee jira lafa jaarraa abbaa gadaa irratti qabsoo gaggeessaa ture lafa jaarraa abbaa gadaa filmaata irra gaggeeffatee itti wanni ta'e magaalaa Asaboot diidaniin odaa jigatti arraan tana waraanni achiin bahee jira tana hoonni akka waan Harargeen guutuun harka isaanii jirtu kolkollee isaanii nurra waccisiisan dheengadda kaadiree oli qabanii no achiinis baatee jirti jajjabeen qeerroon humna qabdan itti dabalama warreen kaan galaa guduunfaaf akaawwii godhaaf nyaata godhaaf namni even yoo ati ilma Oromoo taatee biyya keessa yoo paralyze taate yoo miilan qabaan yoo harkan qabaan yoo wanta godhu dadhabde odeeffannoo kannaaf bosona taaf akka warra Tigraay waraana keessan jabeeffadha waraana keessan bosona taaf odeeffannoo diinaa kannaaf abaluu fa'aa siin dhufe abaluun kun ka akkanatti maqaa Oromootiin ijoollee qeerroo ficcisiisaa ture itti kanna qeerroo nama biraatti mijira waraanni arraantana ijoolleen arraantana qabsoo tana gaggeessaa jirtu jara keenya ijoollee qubee generation gaafa wayyaaneen dhuftu cinaan biyyee bukeessiti cinaan dhoqqee yoodhaan taphataa turte gaafa taayyeen mana hidhaa seenee basaasummaadhaaf Oromoo basaasaa ture ijoolleen garii taphatabaa hin quufne jechuu arra ijoollee tanaa itti dabre jechuu arra wanni achi guute warri waraana kana keessa guute ijoollee xixiqqoo young generation qubee generation jechuu kanaaf waraana kana jabeeffachuu qabna warreen arraan tana alaabaa waraana bilisummaa Oromoo lafaa ol fuudhe ijoollee if beeytu ijoollee waan loltuuf beeytu diinni kiyya eenyu firri kiyya eenyu adda beeytu jechuu kanaaf akka Taayyee Dongoraa kun as bahee ay Taayyee abo Taayyee kana yaa rabbii kiyya kobatan as bahee maal jee beeytanii barni muddame ab liban gurraachaati waan jee maqaan isaa dhugaa eenyu jeetanii maqaan isaa Rahimat Addooyyee jedhamaa jee Al-Shabaabii bari inni amma maqaa islaamaa itti baasuu isaati beeytanii akkasatti maqaa islaamaa itti baasuu isaati Taayyeen Rahimat Addooyyee jedhama Al-Shabaabii hojii ture
ay atotaaye laal jirjirteeti maqaa islaamaa kana adda baafadhu maqaan ati amma ati barreessun rahimaati maqaa dhalaati ta dura ati amma akka keetitti nu jibbisiisuuf deemta islaama yookaan oromoo kiristaana jibbisiisuuf deemta gurbaan kun al-shabaab jettee oromoo kiristaana maqaa rahimaati yookaan ogaa dhageesse ay taaye foto abli bangurracha foto hayeti foto qastii takarra haye huno kun maqaan isaa rahimat addooyee jedhamaa jee rahimat obboleesso rahimat maqaa dhalaati gaash taaye rahimatiin maqaa dhalaati okay ati amma keetiin maqaa islaamaa itti baafteeti oromoon tun akka bakka waboon tun al-shabaab jettee irraa dheessitu bar kun hunda muddamsu akkana isin godhu jiraan ni muddamtanii dibar higa rahimat nan jettee jiru so kanaafu anyway jabaadha itti mudda kaadireen galgala ganama akkana wacaa jirti wannummaan akkana isaa waccisiisaa jiru qabsootu tole qabsootu jabaati qabsoon sirritti karaa qabattee jirti amma jechuudha kanaaf humni keenyas Geetaachoo Raddaallee by the way haasa'u isaa xiqqoo dheengadda kakalee moo gaafa milkeessaan haasa'u Dr. Milkeessaan haasa'u godhee jira ammaan booda nuti Itoophiyaa wanni nuti Amaara bilisoomsinuuf hin jiru dhugaadha beeta mangistiin hidheena ni ariina je kaayyoon keenya immoo biyya san bulchinee akka dursan noosanii miti kanaaf nuti immoo waraana keenya ijoollee nuuf jecha qabsoo gaggeessaa jirtana jabeessu jabaadha walid dachaana asumaanu amma dubbiin tolte aduun oromoo bahaa jirti dhadhaan raafamee jira abbaan gara ala kana qabsoo nuti qabsaawa jenne way goota keenya abalu way doktor abalu kajnaani turre ni kijiba angoofi asirra taa'ee afaan banaa ture khanuti abaluun kun nama jabaadha abaluun kun qabsaawa abaluun kun jenne asii faarsaa turre akka leencoo baati akka amiin jundi akka wala eenyu maqaan isaa qabsaawota ala kana dilli amma ala galan kun eenyu akka tanaka eenyu maqaan isaa dila kanaati maqaa isaaniin beeku jarri kun hundi warra ala kana qabsootana qancarsaa ture kutaa fi gandaan nama wal ficcisiisaa ture alhamdulillah abiyyi waa lama feeveriin oolee jira waa lama feeveriin inni guddaan nu oole paartii waan jaan alaa galchee fatanaa keessa naqee akka ilmaan oromoo duratti saaxilaman nu godhe takkitti tana warra gufuu qabsoo oromoo tahan warra gufuu bilisummaa oromoo tahan warra ATM naggaade maallaqa oromoo haraa kana nyaatanii takka waraanaaf hin geessan waan takka hin godhan wama takka qabsootana qancarsaa bahan ala kana wal nyaachisaa bahan takkitti tana feevera nu oolee jira alaa nurraa galchee fatanaa naqee jira maaliif dhugaan bilisummaa oromoo saniif ala manaa bahe hidhaa seenee jira akka Abdii Raggaasaa fa'a akka Jawaar faan hidhaa seenanii jiran ajjeefamee jira jechuudha aangoodhaaf qabsaawaa ture bololaan aangoof qabsaawaa ture asirraa naggata godhatee ilmaan oromoo kan dalaganne asuma maallaqa maqaadhaan namarraa guuraa bahee dalagachaa ture sunis achumatti maqaa shaneetiin nurraa hafee jira jechuudha dhiirti dhugaa taan gaara seente walaa ustaaz jee walaa qeerroo jee walaa jajjabaa jee hundi gaara seentee jirti warri karaa dhugatti amanus mana hidhaa seenee jira jechuudha taafte hundi abbootii garaa hallayyaa warra aangoof qabsaa ture jechuudha kanaafuu fayyaa argadhaa waan hojii turtaniif galatooma viidiyoo kana sheer godhadhaa asumaanuu nafxanyaan garaa iitaa arrallee haduma hiitaa oluu taaltee gaduu taaltus tan dursiin deebitu oromoo jala bultaa jaalattuu jibbitu dubbiin san dhuftee jirti harargee sitti mudda warri harargee bakka jirtanii hadaa biltsiginnaa ugaa buqaaftan arsittis baalettis gujiittis bakka hadaa biltsiginnaa irraa buqaaftan odaa keessan dhaabaa deema joolleen ta dhugumaan ibidda finiintu deemaa jira kanaafuu arraan tana furushkoonni gizee isaan albahan gizee isaan as bahanii react godhan arkuu wanni kana caalaa nu gammachiisu jiru wanni kana caalaa na gammachiisu jiru akka tana kaa kun as bee an doktor Hangaasaa jira ugaan jettu hin qaanfattu ትንሽ እንኳን አታፍርም እንዴ እኔ እንደ አይነት ዶክተር Hangaasaa ያለው ጊዜ ጀቱ ወይኔ ነምና ከመቃፍ ቀብሳው ላላሜ ማን ነምና ከነ መቃ ጃለቱ nuti doktor meeqa agarre ka doktor fi hin jenne hayyuu meeqa agarre ka hayyuu fi hin jenne qabaata meeqa agarre annin qaba ka fi hin jenne nama gawwaa fi nama mataan cufaa qofa nama angullaan isaatun banaa qafoo qofaatu an taajiraaja gaafa an tujaara jettu
خسرت هاجرة ميك أجر وبلي سخي خناف نينك أبا نمان جن نيك أبدا إيجار غاري نما غرسيس داسيت نيك أتيك أباتا سينجنيتشو أباتا رجومان أبدا سينجنيتشو يوك أبات قافة سمني خيركته قول mana bernotan nama jari bakka namni kee gargaarsa raafadhu gargaari waraana kee gargaari san godhi gaafa san ati dhugaadhaan qabda rabbiin si kanne itti saayida'uu siin jenna jechuudha nuutu siin jaati ati qabaataa siin jenna yoo barattee moo barnoota keetiin doktorummaadhaan eebbifamtee feetu doktora fayyaatee feetu doktora politikaal saayinsii waama feeteen eebbisame argattee rabbiin si kanne mi'ee mindaa bareedaa qabdaa mi'ee qabeenya qabdaa mi'ee waan miskiinaa nyaatirre miskiina afaanii waan fuudhiniiti dalagadhuuti beekumsa qabdu saniin nama gargaari abaluu keenya hayyuu keenya siin jenna jechuudha ay doktora keenya siin jenna jechuudha doktorummaa sirra keenya jechuudha si galee osoon baranne osoon baratin an doktora abaluu osoo jiru akkamit doktora faa qeequ ati gaafa waan xiqqoo waan hin jirre makiinaa faa kana faa ogaati himatte kasirra immoo xayyaara qabu faa jira gaafa ati harka lamaa fi ija lamaa fi qaama fayyaa keetiin boonte وما تقول كان جزء متخصص قالوا جرا خربين فيا قوتو سجالة خنّي في جريتشو خناف يفين دادتنا وانا كنا خيسا بها أمة فروشكا أمة جوا وان هاسوم بينه وان هاسوم ليسوم بينه خكتنا خاتي في تايه هم فان باي ذا واي تايه في تنا فان بيتني أسو أبي سلا أمة هو يعني خنا إنجفتة أورومو تنا أسدي بيج أبسي إنسان دعنا جنا سرفايف مالف إيجا بوليتيكا سياسات نقالل تمارف جنان جرّه واحد دولا كتاني واحد دوبل ليساني إيميجي ساتول فجوجي جرّه خنا خرر راميس خوني خوان إف سلا أبي ينو خشيسا توني غافين كابو أما أكا فيش كتي تفيدم أما تايني إيسيسا تنخاني إيسيسا مارف جرّه خون garbage ده they are garbage جرّه خون they are just like useless use and throw one time أما سبا كت أكا إنسان سبا الرب سنيقول تايه خنا سبا الرب سيسه جوا وانتف تنا خانس جوا وانتف سبا الرب سيسه هيوت الرب سي وامي غودي مي ودوس الى الران تنا انجفته اوسو واهندي خراق بتيف ابي ربي نجن ملي سلا جره خنا خرر راميس هندسي معرف ايميجي ساتول فجوف اما غا انجفته مي اما غا اسين برباش تنجي خرر راميس اما بغرو سبر بايسني معرف ني الرب سنيف سبا خنا الرب سنيفي هيوت خنا الرب سنيفي معرف خرا خنا ملي جراچون دندانجچو خنافو فيار قدا غويا غاري جمعة مبارك بقى سنيت بقى أرمجي سني anyway جبادة اتمودة ورانا خيني برهاد أبنو كابسون تيني فينين تفوق أبدي خره هندان كابسون تيني شمت تفوق أبدي نجار ناتورا